Fincila diddaa gabrummaa gootota Baalee Xaaliyaaniin biyya seenuun duratti sochiin Baalee keessatti naftanyoota Habashaa haara galfannaa dhabsiifte Muhammad Gadaa Qaalluutiin hoogganamtu turte. Gootichi sun bara Minilik Oromoo dhuunfate sanitti kutaa Baalee Konyaa Dalloomanna Anaangeetuu keessatti dhalate. Gidiraa naftanyoonni uummata naannawa sanii irratti raawwatan argaa mucaan guddate sun gaafa dargaggummaa guute onneen isaa qaata haaloodhaan madooyte. Isuma akkasitti jiru obboleessi isaa hangaftichi naftanyootaan ajjeefame. Achumaan ajjeechaan raawwatame sun sababa taateefi biiluu baafatuuf bosona seene. Lafa Oromoo qananiitu uumaan badhaafamte qorqotuuf naftanyoota gara dalloo dhufan al-oolee buqqisuuf irratti akeekkate sochii waggoota dheeraa deemuuf jiraattu jalqabe. Muhammad Gadaa Qaalluu duula umrii dargaggummaatiin irratti bobba'ee kana keessatti guddate. Simee adaduma bubbuluun gurmuullee dabalate. Akka gurmuuttillee waahiloota isaa ijaare cunqursitoota qabeenya Oromoo saamuuf bololaa dhufan madda walaabuu fi haranna keessatti qubata hanqise. Duula mootummaan irratti banes wayita hedduu salphisee deebise. Muhammad Gadaa Qaalluu roga jeneraalaa ogummaa lolaa baatee lolaa ture. Dursee naannawa mararraa eeruu funaana. Eegas odeeffannoo argate xiinxallee tooftaan hojii irra oolcha. Bakka humnootiin mootummaa ittisa eegan dhiise bakka isaan ittisa quban qabnetti dursee kiyyoo keessa seensisee cabsa. Akkaataa saniin waggoota hedduudhaaf naftanyootatti ibidda faana jalaa ta'ee belbelchaa ture. Bara shanan bittaa Xaaliyaanii keessatti humna meeshaalee lolaa akka isaan irraa argateen irree jabeeffate. Jabiinsa Xaaliyaanii boodas gurmuu guddoo waraana Hayila Sillaasee dura dhaabbattu ta'e. Akkaatuma saniin osoo bara dheeraaf loluun boodarratti eeruu lammicha Oromoo tokko irraa argatanitti gargaaramanii duula Habashoonni irratti banan keessatti qabame. Erga waggoota baay'eef magaalaa Goobbaatti hidhamee booda achumatti du'e. Bara 1960 keessa immoo qabsoo sochii sanirraa hidda qabdutu madda walaabuu keessatti biqile. Sochiiwwan qabsoo bilisummaa Oromoo kanneen baroota san jalqabaman keessa inni guddaan qabsoo hidhannoota Oromoo Baaleeti. Hacuuccaa fi dhiibbaan mootummaa Hayila Sillaasee bara 1960 Baalee fi Sidaamoo keessatti jabeesse. Uummatni Oromoo kaachi jiraatu akka ka'ee mirga isaatiif qabsaa'u taasise. Cunqursaan sirna mootichaa daran hammaataa dhufuun yaada warraaqaa sammuu uummataa keessatti biqilche. Sababaalee gurguddoon qabsoon bara 1963 qabsoo Oromoo Baalee dhalan keessaa muraasni uummanni lafa isaarraa buqqifamu, vitamiinsi mirga namoomaa daran hammaatu, kibirri daangaa malee dabalamaa deemu, uftolummaan aangawoota Habashaa babal'ataa dhufu, lafti uummata irraa saamamtee lammiiwwan Amaaraa kanneen kutaalee biraatirraa dhufanii seerri kennu labsamu, lammiiwwan Oromoo gosaan gargar qoodanii wal waraansisuuf shirri xaxamu heddummaatu, biyyoonni Afrikaa tokko tokko harqoota kolonaalizimii jalaa walaboomanii mirga abbaa biyyummaa goonfataa akka jiran dhaga'amuu fi keessumattuu Somaaliyaan walaboomuun uummata Oromoo kan naannoo ollaa daangaa biyya sanii jiraatu mara qabsoof onnachiisee qalbii kakaase.